Shama akkam nagaa jirtu ani yoobsaan Ababeetii yoobsaan arguu YouTube channel like share subscribe gochuun dagatina. Eeyyeegaa akkuma kutaawwan darbe keessatti barnoota afaan Oromoo kutaawwan garaagaraa waliin ilaalaa turre har'ammoo ennaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsaan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Eeyyeegaa ennaa gaafa jedhu mata duree isaarraa gaafa laallu ennaa jechuuni taatee yookiin immoo ennaa yookiin waan ta'e tokko jechuudha yookiin immoo Ingiliffaa teensisa jennu jechuudha. Ennaa jechuun wanti tokko yookiin gochi tokko yoom raawwate, eessatti raawwate, akkamiin raawwate wantoota jedhan sana ibsuudhaaf kan nuti fayyadamnu afaan Oromoo keessatti ennaa jenna. Ennaan kunis immoo ennaa darbe, ennaa ammaa fi ennaa ganaa dhufuu jechuudha. Haala kanaatiin ibsuu ni dandeenya jechuudha. Ennaa jechuun egaa gosoota maaliiti? Gosoota gochimaati yookiin gochaa raawwatee jechuudha. Gocha raawwate kun yoom raawwate, eessatti raawwate, akkamiin raawwate isa jedhu jechuudha. Tokkoffaa kan yeroo darbe raawwate pirezentii isa Ingiliffaatiin pirezentii jennu jechuudha. Ennaa amma raawwate paastii fi kan ennaa ganaa dhufu raawwatu fiichardii jechuudha. Ennaa ganaa dhufu yookiin fuulduratti waan ta'u gochaa raawwatu tokko kan agarsiisnu ennaa jennaani. Afaan Oromoo keessattis gochaawwan yeroo darbe raawwataman, gochaawwan amma sa'aatii kanatti battala raawwachaa jiranii fi ennaawwan ganaa gara fuulduraatti raawwachuuf deeman kan nuti ittiin ibsinu maal jedhama? Ennaa jennaani jechuudha. Ennaa jechuun immoo Ingiliffaa isa maal jedhamudha? Teensisa jedhamudha jechuudha. Ennaa yookiin teensii jechuudha. Ennaan kun immoo gocha yeroo darbee, gocha yeroo ammaa, gocha ganaa raawwatu kan ittiin ibsinudha jechuudha. Kunis immoo egaa gochi tokko yeroo itti raawwatame kan ibsu jechuudha. Gochoota yookiin gosoota gochimaa kana egaa meeqadha? Kallattii ittiin ibsuu dandeenyu yookiin nuti ittiin agarsiisuu dandeenyu keessatti ennaan kun ennaawwan yookiin gochaawwan kana gosoota isaanii yookiin immoo haala ittiin gochaan taasisuu karoorfame. Yookiin gochi kun yoom raawwachuu akka kaayeffame jechuudha. Akkamiin akka raawwachuuf jedhu isa taasisu ennaa jennaan jechuudha. Akka fakkeenyaatti deemuuf eenyutu tolaan deemuuf yookiin konkolaataan deemuuf ganaa deemaa jechuudha. Ennaan kun ennaa ganaa dhufudha jechuudha. Yookiin immoo ennaa fuulduratti raawwatudha jechuudha. Deemuuf eenyutu deemuuf tolaan deemuuf yookiin konkolaataan deemuuf. Yookiin xiyyaarri deemuuf, xiyyaarri ka'uuf jennu jechuudha. Deemuufidha. Ganaatti fufaa jira jechuudha. Ingiliffaatiinis to go yookiin to zee isa jedhutti fayyadamna jechuudha. Fiiguufi. Fiiguufi. Eenyu? Qananiisaan fiiguufi. Fardi fiiguufi. To run away. To run away jennee fayyadamna jechuudha. Balali'uufi. Eenyutu balali'uuf? Xiyyaarri balali'uufi. Allaattiin balali'aara. Allaattiin balali'uuf isa jedhu gaafa fayyadamu fi isheen jettu kun maal taatetti gocha agarsiisaa jirti. Gocha akkamii? Gocha ta'uuf jiru. Gocha ta'uuf jiru tokko raawwachuudhaaf kan ittiin fayyadamudha jechuudha. Balali'uufi. To fly. Nyaachuufi. Nyaachuufi. To eat. To eat yookiin to eat zee jennaan jechuudha. Gargaaruufi. Gargaaruufi. Eenyutu? Mootummaan uummata kana gargaaruufi. Loltuun uummata kana gargaaruufi. Eessa taa'aa jira jechuudha. Gochaan kun gocha fuulduratti raawwachuuf deema argisiisuudhaaf kan nuti maal goonee jirrudha? Kan nuti fayyadamnee jirrudha jechuudha. Kanaaf gargaaruuf to help zee. To help zee jennee dubbisnee ibsuu dandeenya jechuudha. Dubbisuufi. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata dubbisuufi. Tolaan uummata dubbisuufi. Badhaasaan uummata dubbisuufi. Yookiin maatii isaa dubbisuufi. To read zee jenneetu ibsinaa jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Ennaa waliigala isaati jechuudha. Ennaa kan addan bahin jiru ennaa haala ittiin nuti maal gochuu dandeenyudha? Ibsuu dandeenyudha jechuudha. Kun egaa ennaa yookiin teensisa jennudha jechuudha. Teensiiwwan kun immoo gosoota teensii yookiin ennaa gosa sadiitti hirree dubbadheera. Ennaa yeroo darbee, ennaa yeroo ammaa fi ennaa yeroo ganaa dhufuu kan nuti ittiin ibsuu dandeenyu haala kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan ennaa kana haala ittiin ennaa
darbe yookiin immoo ennaawwan keessa jiru haalota kan nuti ittiin agarsiisnu yookiin ittiin ibsinu jechuudha. Isaan keessaa inni kun immoo gocha amma ta'utti jiru pirezentii jechuudha. Ennaa amma ta'aa jiru yookiin pirezentii ammuma kana kan raawwachaa jiru kan nuti ittiin ibsinu immoo maal jennaan jechuudha. Ennaa kana keessatti inni jalqabaa ennaa ganaa ta'uudha jechuudha. Fiiguufi. Eenyutu Qananiisaan fiiguufi. Fardi fiiguufi. Inni jenne kan ganaa dhufudha jechuudha. Inni kun immoo gocha amma ta'aa jiru yookiin immoo ta'uutti jiru. Ta'uutti jiru jechuudha. Inni kun immoo uffachaa jira. Eenyutu uffachaa jira? Maal uffachaa jira? Uffata uffachaa jira. Deemuudhaaf yookiin immoo hin beeknu jechuudha. He is wearing it. He is wearing it. Fiigaa jira. Fiigaa jira. Eenyutu? Qananiisaan fiigaa jira. Amma sa'aatii kanatti jechuudha. This time isa jennu amma sa'aatii kanatti maal gochaa jira? Fiigaa jira. It is running or he is running. Inni amma taatee amma ta'aa jirudha jechuudha. Amma taatee ta'aa jiru kana fiigaa jira. Fardi fiigaa jira. Daraartuun fiigaa jirti. Maal jechuudha? Amma sa'aatii kanatti jechuudha. It is running or he is running or she is running. Isa jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Balali'aa jira. Eenyu balali'aa jira? Xiyyaarri balali'aa jira. Xiyyaarri balali'aa jira. Sa'aatii nuti ilaalaa jirru kana sa'aatii ammaa kanatti balali'aa jira. It is flying or he is flying. It is flying or he is flying. Jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Nyaachaa jira. Nyaachaa jira. He is eating. He is eating. Inni nyaachaa jira. Isheen nyaachaa jirti. Nyaachaa jira yoom? Amma sa'aatii kanatti jechuudha. This time jechuudha. Sa'aatii kana nyaachaa jira. Sirbaa jira. Caalaan sirbaa jira. He is singing. He is singing. Sirbaa jira. Caalaan sirbaa jira. Sa'aatii kam sirbaa jira? Sa'aatii kana sirbaa jira jechuudha. Galaanaan sirbaa jira yoo jenne he is running. Sorry. He is singing. Sirbaa jiraachuusa sa'aatii kana kan nuti ittiin agarsiisnudha. Shubbisaa jira. Shubbisaa jira. He is dancing. He is dancing. Eenyutu shubbisaa jiraachuusa sa'aatii ammaa kanaa jechuudha. Kuni ennaa ammaa jennaani. Ennaan amma raawwachaa jiru kun gocha amma ta'aa jirudha jechuudha. Gocha amma ta'aa jiru. Inni kun ennaa amma ta'aa jirudha. Teensiinsaa kunis kan amma ta'aa jirudha jechuudha. Pireezentiidha jechuudha. Pireezentii kanatti maal ta'aa jira? In this time. Sa'aatii kanatti raawwachaa jira. Uffachaa jira. He is wearing it. Fiigaa jira. It is running or she is running. Yoo jenne fiigaa jirti. Fiigaa jira. Sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Deemuufi gaafa jennu garuu deemuufi jenneenaan maal ta'ee jira? Deemuufi ganaa fuulduratti maal ta'aa jira? Ganaa qophaa'aa jira. Deemuufi. Isa jedhu keessatti haala jalqaba ilaalle keessatti kunuunfatee jechuudha. To go, to ze. Inni kan nuti ibsinu immoo maal ta'aa jira jechuudha. Inni kun kan inni ganaa fuulduratti maal ta'udha? Kan inni ganaa fuulduratti deemuuf jiru, fiiguuf jiru, dubbisuufi, gargaaruuf, to help ze, to read ze, to eat ze, to fly inni jedhu jechuudha. Inni ennaa kun ennaa maaliiti? Ennaa ganaa raawwatu yookiin ennaa dhufuu jenneetu dubbisnaa jechuudha. Warri kun hundi isaaniiyyuu ennaa dhufuu jedhamu jechuudha. Ennaa dhufuu yookiin ennaa gochaa raawwachuuf deemu. Gochaa yoom raawwachuuf deemu? Gara fuulduraatti raawwachuuf deemu gochaa ganaa raawwatudha jechuudha. Gochaa gara fuulduraatti raawwatu jechuudha. Inni kun gochaa ganaa gara fuulduraatti raawwatu yeroo ta'u, inni lammaffaa irratti ilaallee garuu gochaa raawwataa jiru. Kun maal jechuudha? Gochaa raawwachaa jirudha jechuudha. Inni kun immoo gochaa raawwachaa jiru inni kun hundi isaaniiyyuu gochaa raawwachaa jiru jechuun amma taatee ta'aa jiru jechuudha. Taateen amma ta'aa jiru immoo inni kun hundi isaaniiyyuu gochaa ta'aa jiru. Ganaa ta'uudhaaf kan raawwachuuf qophiirra jirru gochaa dhufuu jennaan jechuudha. Gochaa fuulduratti. Gochaa fuulduratti yookiin inni jalqaba irratti gochaa fuulduratti raawwatu. Fuulduratti deemuufi
shubbisuufi, dubbisuufi, fiiguufi inni jedhu sun tuuraan, tuuflaa inni sun ganaa kan fuulduratti raawwatu. Warri kun garuu gochaa amma ta'aa jiru jechuudha. Ennaa amma raawwataa jiru jechuudha. Ennaa amma raawwataa jiru. Inni kun ennaa amma maal ta'aa jiru? Raawwataa jiru. Nyaachaa jira. He is eating. Sirbaa jira. He is singing. Shubbisaa jira. He is dancing. Maal ta'aa jira jechuudha? Kun gocha amma raawwachaa jirudha jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Barbaaddaa.